akkasin nagaa taatan abdiin qaba ufanna qabeera guys. Har'ammoo viidiyoo biraatiin isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kanarraa waa baay'ee bartu jedhee kana yaadaa jirudha jechuudha. Tole egaa hagaadhuma sagantaa kootti na waliin turaan isinin jedha. Subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Akkasuma hiriyoota keessaniif illee share gootanii ergaa kana akka hiriyoota keessan biraan naa dhaqqabsiiftan isin gaafadha jaalala waaqayyootiin. Tole egaa akka waan tokko qabadhee dalagatee jira jechuudha. Viidiyoo kana argaa jirtu. Viidiyoo kana dhageessaniittu. Viidiyoo kanarraatti waa baay'eetu baramaa jechuudha. Har'allee taanaan kaleessallee taanaan duutii ijoollee keenya itti fufee jira jechuudha. Akkuma itti fufee jirutti itti fufee jira. Kun immoo sababii maalirraan kan ka'e kan jedhume wantoota tokko tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma sagalee viidiyoo kana keessatti dhagahaa jirtan kanatti jechuudha. Mee walumaan haa ilaallu. Tole egaa ammallee daddabalee nagaan koo hunduma jirtan hundatti isiniif haa baay'atu isiniin jedheera. Egaa viidiyoo kana keessatti waa baay'ee argina. Gidduu kana ijoolleen keenya baay'inaan numaa jiru. Viidiyoon kaleessa malee gadallee hojjedheeru jira laalattaniitu jechuudha. Amma immoo kun immoo kaleessa kan inni ta'e kun immoo jechuudha. Inni tokkoffaa kun sababii maalirraan kan ka'e maal taanaan duuti ijoollee keenya baay'achaa kan jiru yoo jennee kan laallu yoo ta'e ijoolleen keenyi gola keessa teenye kun nuti sagalee waliif ta'aa jiru jechuudha. Sirriidha. Sagalee waliif ta'uun keenya gaariidha. Du'a nama baay'ee oolchuu danda'ama. Sirriidha inni kun. Ammayyuu taanaan sagalee waliif ta'uun keenya ittuma fufa malee hin dhaabbatu. Garuu maal jechuun barbaade seetaan? Kana keessatti amma iyya mucoo kanaa dhagahaa jirtu sagalee ishee dhageessaniittu. Maal jettee? Sababiin ani ijoolleedhaaf sagalee ta'eef anallee kilaasii kootti na galchitee na ajjeesuuf jirti jette. Rakkoon biraa hin jiru jechuudha. Kana jechuun maaliif yoo jettan ijoolleen keenya baay'inaan TikTokii fayyadamu. TikTokii kan fayyadaman immoo bilbila asiitiin ta'uu danda'a. Wayin immoo baay'inaan keenya gaafa dhufnu biyyarraati simii baay'inni waan fidannee hin dhufneef gaafa dhufnu sababii bilbila keessa hin beekneef ingiliffa dubbisuurraan kan dadhabe baqa haaluma tokkorraan kan ka'e illee gaafa bilbila nu bitan isaantu nu bana. Ijoollee baay'een amma akkasi. Kana jechuun immoo gaafa sii banani iimeelii kee hin beeku bilbila kee kan hundumayyuu hin beeku jechuudha. Si hordofuu danda'u. Wanta ati gootu hundumayyuu si hordofuu danda'u. Kan nuti jirru immoo eessa gola isaanii keessa jirra nuti. Gola isaanii keessa teenyee immoo isaan irratti hamaa yaaduu jechuun baay'ee ulfaataadha. Dammoo hamaa kunillee hamaa ta'ee osoo hin taane yaaduma kana isaan bira teenyee haala kanaan qindeessuun kun baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf. Isaan eenyuree? Nuti immoo kan itti himachaa jirru immoo eenyuree? Kanarraa amma viidiyoo kanarraa ijoolleen keenya waa guddaa barattu jedhee tanaan abdii qaba jechuudha. Of eeggannoo cimaa taasisaa ijoolleen keenya. Inni kun sagalee ta'uun keenya ammallee tanaan ittuma fufaanii. Garuu taanaan ijoolleen TikTokii fayyadamtan of eeggannoo cimaa godhaa. Tokko iimeelii isaan beekanii hin fayyadamina. Lammaffaa bilbila isaan beekanii hin fayyadamina. Gaafa bilbila isaan beekanii fayyadamtanii gaafa iimeelii isaan beekanii fayyadamtanii ofii keellee akkatti osoo rakkoon tokko sirraan ga'ee akkatti dubbatatu hin qabdu ati. Sababii maaliitiif? Sababii kanaaf si hordofu waan ta'eef jechuudha. Si hordofu waan ta'eef akkatti dubbatatu hin qabdu ati. Maaliif guyyaadhaa guyyaatti wantoota ati gadhiiftu hundumaa si hordofu waan ta'eef jechuudha. Ani amma ofuma koorraa kaasee yoo nan dubbadha ta'ee dhugaa dubbachuuf taanaan TikTokii nan qaba. Bilbila kana simii isaan beekanii kanan bane. Akkamitti akka isaan wanneedhaan hin beeku hin buusanii wanta nani godhu hundumaa hin laalu turan. Hin laalu gaafa kaanitti ati TikTokii banattee jettee eeyyeen jedheen. Narratti gubate TikTokii sun. TikTokii guddaatu narratti gubate jechuudha. Nan dhiise amma fayyadamuu TikTokii. Ijoolleen keenya of eeggannoo cimaa taasisaa isaan beeku oossa jirtu. Gola kam keessa jirra jedhaa laalaa. Teekinooloojiin babal'ateera. Waan barbaade gochuu danda'u isaan. Akka keenyaatii miti. Ijoolleen keenya malee taanaan of eeggannoo cimaa taasisaa. Isaan bira teenyee wanta kana dubbachuun dhiisuu qabna. Inni tokko utuu cabsuu utuu miidhooyyuu udamaa.
lafa isa kaaniif hin arjooma isa kaaniif miidhama ani beekaa garuu isa argateefis isa dhabeefis guyyaan firdiidha tokkumaa. Anumara taaniitii kan isaa sagalee waliif taanii nuun jechuu danda'u waan ta'eef ammallee taanaan borullee taanaan wanta nan isin jedhu ijoolleen keenya daraa keessan of eeggannoo cimaa taasisaa. An kanaan achi gaafa tiiktookii fayyadamtanii bilbila isaan hin beekneef fayyadama yookiin immoo iimeelii isaan hin beekneef fayyadama malee iimeelii isaan beekaniin bilbila isaan beekaniin hin banatina. Batalee gaafa isaan isin banan gaafa maal jedhan isaan hin banatina ijoolleen keenya of eeggannoo cimaa taasisaa. Lubbuu keenyaaf gaarummaa hin qabu. Nusi sagalee taana jennee waan biraa kun amma mica'oo kana dhagahaa jirtu sagalee ishii jechuudha. Sababii biraatiin miti mica'oon kun waan akkas taate. Sababiidhuma sagalee taateef ijoollee kanaaf malee rakkoo biraa hojjetteetii miti. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya ammas taanaan borus taanaan of eeggannoo cimaa taasisa. An kanaan achiitii immoo kanan jedhu gaafa gadhiiftan alaabaa isaanii faana hin gadhiisinaa. Alaabaa isaanii gadi galabbatanii hin gadhiisinaa. Akkasumatti sagalee ta'a bakka. Eessa akka jirru maalirraa akka jirru beekuun nurra jiraata. Lubbuu keenyaafis kan darbee wayiin isa du'ee barbaaduuf jennees immoo nus maaf itti dabalamna. Kanaafuu alaabaa isaaniilleetti wanni jettanii hin gadhiisinaa isiniin an jedha. Itti dabalee immoo ammallee taanaan kaleessas taanaan ani gaffiin koo daldaalota irrattidha. Jechuun xiyyeeffannoon ani qabu daldaalota irrattidha jechuudha. Daldaalota Itoophiyaa. Ajeensota jechuudha. Har'as taanaan rakkoo keenya ani haalaan baay'isaa jiru itti dabalee ijoolleen keenya akka dhuman kan gochaa jiru ajeensota. Kun maaliif yoo jettanii kaleessa eega damma namni 2-3 gaafa du'an osoo isaan ijoollee keenya itti deebi'anii ijoollee ergan sun jechuudha hordofanii raatanii ammallee balaan kun guyyaadhaa guyyaatti dabalaa hin bulu ture. Garuu isaan kana gochaa hin jiran. Haa dhaabbatu jennee nuti iyyaa jirra. Amma immoo guyyaadhaa guyyaatti dabalaa jira duuti ijoollee keenya. Baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee jechuudha. Haala kanaan taanaan hin ulfaataani. Ammallee taanaan daldaalonni Itoophiyaa warroota kamirratti tarkaanfii guddaan fudhachuu qabu warroota paaspoortii ijoollee fuudhanii ajeensii geessan irratti. Ammallee taanaan maatiin keenya warri dhagaa jirtan ijoolleen keenya warri as keessa jirtanis dhagaa hundumti keessanuu. Daldala keessan Itoophiyaa maatii keessanii wal quunnamsiisaa. Maatii keessanii wal quunnamsiisuu qabdu, wal beeruu qabu. Gaafa rakkoon sirra gahee, gaafa rakkoon nurra gahee daldalli sun qabamuu qaba tattamaatti. Gaafa daldalli sun qabame hin baataati. Kanaafuu maal gochuu qabdu ree ijoolleen keenya har'as taanaan borus taanaan tokko gaafa rakkoon isinirra gahee daldalli waajjira poolisii deemtanii waajjira poolisiitti maatiin keessa waajjira poolisii deemanii waajjira poolisiitti hin iyyatuuni. Namichi yoo silkiilee kaasuu baate jechuudha. Hin iyyatuuni inni immoo dafee maal godha gara ajeensiitti bilbilaan haala kanaan lubbuun keessaan bahuu hin danda'a. Ani mataa kootiin fakkeenya isiniif ta'uu hin danda'a. Ijoollee baay'een na beeku. Ani chaanaalii yoo reefu banee yoo jechuudha. Akkuma kana ji'a 8 kana darbe balbala natti qolofanii turan. Garuu sababiin ani daldaalicha qabadheen sababii maatiin koo poolisootatti bilbilanii daldaalichi dhokateen kanarraallee waa baay'ee bartoodhee yaada dhugaa dubbachuu. Daldaalichi gaafa dhokatuuni maatiin koo dhaqaniitu waajjira poolisiitti iyyatan. Waajjira poolisiitti gaafa iyyatanii warri waajjira poolisii immoo ajeensiitti bilbilan. Ajeensiin gaafa kaasuunitu federaalatti bilbilan. Federaal loggusuma dhaqee hin qabeenii. Dirqama isaanii immoo maal godhe ajeensii asitti bilbile. Ajeensiin asii immoo poolisootaan dhufanii anaan na baasan. Sababii kanaan lubbuun koolee har'a gaheera kun waaqayyoof galanni haa ga'u.
Kanaafuu taanaan har'as taanaan borus taanaan daldaltoota Itoophiyaa irratti tarkaanfii guddaa nuuf fudhatamuu qaba. Ajeensota irratti tarkaanfii guddaan nuuf fudhatamuu qaba. Lubbuu ijoollee keenya irratti kan shira xaxaa jiru, lubbuu ijoollee keenyaa kan galaafachaa jiru, lubbuu ijoollee keenyaa kan balleessaa jiru isaan itti nyaatu birrii in ergamaa fi guyyaadhaa guyyaatti dhiiga ijoollee keenyaa dhugaa jiru, dhiiga ijoollee keenyaa nyaachaa jiru. Har'as taanaan borus taanaan duuti ijoollee keenyaa guyyaadhaa guyyaatti dabalaara. Kanaafuu of eeggannoo cimaa taasisaa isiniin jedha ijoollee keenyaa. Ammallee taanaan haa dhaabbatu duuti ijoollee keenyaa. Guyyaadhaa guyyaatti du'uun ijoollee keenyaa haa dhaabbatu. Stop. Stop killing Ethiopian people. Har'as borus wanta dhaamsa ani qabu adaraa ijoolleen keenya oddoo jirtan taa'aatii amantii keessaniin musliima otoo hin jenne, kiristaana otoo hin jenne, waaqeffataa otoo hin jenne amantii keessaniin kadhadhaa jabaadhaati. Jabaadhaa waliif haa kadhannu. Batalee ijoolleen gola ormaa jirru waliif haa kadhannu. Dabarsaa waaqatti wal kennaa. Bara hamtuu kanarra nu dabarsi jedhaa waaqayyootti wal kennaa. Wanti waaqayyoof dadhabame hin jiru. Dabarsee hamaatti nama laatu hin. Kanaafuu har'as taanaan borus taanaan ijoolleen keenya jabaadhaa. Of eeggannoo cimaa immoo taasisaa. Nagaan naa turaa. Viidiyoo haaraa amma walitti deebinutti. Ciao.